Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Aishaa Horoo jalatti argamtan warroonni amantaa biraas ashamaa harka fuunee jirtu isiniin jedhee jira. Egaa har'allee viidiyoo haaraa walitti deebinee warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftanii sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kiyyaatiitti dabalamaa. Warroonni duran hojii jirtan immoo guddaa galatoomaa. Laayikii, sheerii, koomentii yaada qabdan qeeqa keessan sanduuqa koomentii jalannaa kaa'uun dagatinaa isiniin jedha. Har'allee viidiyoo haaraa walitti deebineetiin hin jirra. Garuu yeroo dheeraaf viidiyoo gadhiisaan jiru walirraa banneetiin hin jirra. Egaa kaabboleeyyan kiyya har'allee viidiyoon kiyya maali yoo jettan biizaa akkamitti akka dalannu biizaan kunis tijaajaan dalagama jechuudha. Foon lukkuutiin akkamitti akka biizaa dalannu yeroo hedduu biizaa zayituunaa, jibnaa, tuunaa waan garaagaraatiin dalaguu dandeenya. Garuu nama har'a tijaajaan dalagee isinitti argisiisuuf deema. Yoo isinitti tole isinis akkana akka dalagattan abdii qaba. Anuma faana turaa haga viidiyoo kanaa gadhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. Biizaa kan namni kamuu ni jaallata. Nyaata namni hedduuyyuu nyaachuuf namni hundinuu jaallatu jedheetiin yaada. Kanaafuu akkuma isin argitan asin meeshaa qopheeffadheetiin jira. Gara dalagaa isaatiin dabarraa na faana turaa. Meeshaan kiyyallee kanan qopheeffadhee daakuu akkasuma sukkaara maankaa tokko, soogidda xiqqoo, akkasuma aanan boodiraa, haliiba boodiraa jechuudha. Zabaadii illee itti godhuu dandeettanii yoo barbaaddanii. Zayitii kaameraa jechuudha. Wantoonni an qopheeffadhe kunniin kunoo kana fakkaata. Anuma faana tura. Hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan akkuma argitan meeshaa isin afa qopheesseetiin hin jira. Saanii jabaa fideetii waan litii kanatti qopheeffadhu fidadha jechuudha. Anuma faana tura. Egaa saanii qopheeffadhee wanti an dura fayyadamu bishaan jechuudha. Bishaan xiqqoo isii ho'aa ta'e fayyadama. Bishaan ho'aa jechuun kiyya bishaan lixii kana gubuu hin dandeenye jechuudha. Daafiyaa jirtu jireessa kan ta'e kana lasassi jedhee harka keessanuu gubuu kan hin dandeenye. Eegasii kaameraa itti dabala jechuudha. Eegasii immoo sukkaara itti dabala jechuudha. Wantoota kanneen itti dabalee akkasuma aanan itti dabala jechuudha. Haliinni iddoo boodiraa kana wantoota kanneen bakkee tokkotti walitti dabalee waliin dhaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Bifa kanaan erga itti dabaltanii waliin dhooftanii ni kortan jechuudha. Maaliif akka sukkaarri sunii fi akkasuma aananii bishaan wantoonni kunniin wal fudhatan ni kortan jechuudha. Akkaataan dalagaa isaa meeshaa kanneen yoo ammoo nyaata kana baay'iftanii kan dalagan taate yoo nama baay'eedhaaf kan dhiyeessitan taate itti dabaluu dandeettan jechuudha. Meeshaa kanneen dirqama hagaan dalagee qofa dalaguu hin qabdanii garuu ija keessanii ilaaltanii fakkeenya achirraa fudhattanii waan achii olii dalaguu dandeettanii jechuudha. Obboleeyyanii jidduu keessatti zayitii itti dabalee jechuudha. Zayitii yeroo duraa ittiin daballee haala kanaan bukeessitanii jechuudha. Amma bukeessee xumureetiin hin jira. Itti qadaaddanii sa'aatii tokkoof lafa tursiiftan jechuudha. Lixii kanas bakkee ho'aatti dhiyeeffachuu isinii wayya jechuudha. Yoo barbaaddanii carqii irra dhooftanii jechuudha. Akka maaliif lixii kana bakkee qorraa kaa'uun qabdanii akka dafee isinii bukaa'uuf jechuudha. Amma immoo kushinaa isaa dalannaa dijaajisan lukkuu san akkamitti akka dalagu waliin dalagannaa ana faana tura. Asii ka fayyadame zayitiidha. Yoo barbaadan zayituuna zibdaa jechuudha. Zibdaa jechuun dhadhaadha. Waan garaagaraa fayyadamuu dandeettanii waan jaallattanirraa jechuudha. Dirqama zayitii qofa ta'uu hin qabu. Egaa haala kanaan zayitii qopheessee lukkuu itti dabala jechuudha. Lukkuun tunis lafee hin qabne keessaa yaaftanii jechuudha. Lukkuu kukkuttanii foon xixiqqaa irraa baastanii qaqal'iftanii baaftan jechuudha. Haala kanaan zayitii fi lukkuu tana bakkee tokkotti waliin dhooftan jechuudha. Hanga inni bifa isinii jijjiiratuu fi wanta tokko osoo ittiin dabaliin waliin dhooftanii jechuudha. Dhumarratti ammoo qimamii kam akka itti dabaltan walumaan laalla. Kana fakkaataa kunoo bifa kanaan diimatee jira. Malkii jijjiiratee loona daafii ta'eetiin hin jira. Filfila aswadii qofatti dabaltan jechuudha. Qimamii keessaa filfila aswadii qofatti dabaltanii hayye eega isa geessitanii lukkuu san irraa baastanii qullubbii jechuudha. Qullubbii daakkamaa
asitti kushnaa gootan jechuudha. Zayitii itti dabaltanii qullubbii qofa qollaatanii jechuudha. Maaliif kushnaa dalage kana shunkurtiidhaan hin dalanne qullubbii qofaan dalage jechuudha. Qullubbiin baay'ee faayidaa qaba nyaata keessatti. Yeroo nyaata daladdan kamuu qullubbii fayyadama. Hedduu nyaatallee mi'eessaa, fayyaa keenyaafis gaariidha. Amma immoo salsaa itti dabaltan jechuudha. Salsaa maajuun xamaatiin isa jedhamu san itti dabaltanii haala kanaan salsaa fi qullubbii wal fudhachiistanii jechuudha. Hayyee kana fakkaataa eegenni malkii jijjiirate yommuu ta'u, tamaatimii daakkamaa habbaa 2 yookiin 3 haga isin barbaachisu itti dabaltanii suugoo kana yoo baay'istanillee daladdan firiizii keessaas keettanii yeroo biraallee piizzaa biraatiif fayyadamuu ni dandeettan jechuudha. Dirqama waan amma daladdan fixuu hin qabdanii jechuudha. Kana fakkaataa bifa kanaan daladdanii hedduu bareeda maashaallah. Sukkaara xiqqootti dabaltan jechuudha. Suugoo kana keessatti sukkaara akkasuma filfila aswad qonda barbaree itti dabaltanii qimamee kun ammootu oorigaanoo jechuudha. Oorigaanoo itti dabalee oorigaanoon hedduu piizzaa mi'eessa. Buhaaraata piizzaallee jettanii bituu dandeettanii, fakkiin piizzaallee irra jira yeroo bittanii jechuudha. Maashaallah bifa kanaan kushnaa isaallee geesseetiin jira. Gara lixii keenyaatti deebinee wajjumaan laalla. Sa'aatii tokko booda lixiin keenya kunoo haala kanaan bukaa'ee hedduu takka bareeda. Yeroo diriirsinuus lasas jedha jechuudha, nama hin cinqu. Piizzaa kana mootuu piizzaa xixiqqaan goone lixii san bakka 2 addaan murtanii jechuudha yoo baay'ate. Maaliif seeniyaa 2 dalagee garuu keessin argitan seeniyaadhuma tokko malee bakka 2 adda kuttanii jechuudha. Xiqqoo isii daqiiqaa 10 lafa tursiiftanii daqiiqaa 10 booda deebitanii diriirsitan jechuudha. Kana fakkaataa seeniyaa keessan jala isaa immoo zayitii xiqqoo dibdanii daakuu jala firfirsitan jechuudha. Bifa kanaan diriirsitan jechuudha. Murabbaa jedhama jechuudha. Xixiqqaallee godhuu dandeettanii akkuma isinitti toletti obboleeyyan. Garuu ahamma shayii lixiidha jechuudha. Lixii yoo tole wanti kamuu nama dhibu jechuudha. Bifa kanaan diriirsee ol fakkeessee shookaadhaan jechuun maankaa shookaa kanaanii xiqqoo isii gagoo waraantan jechuudha. Maaliif akka inni wal bokokee bakka yeroo bilchaatu gaariidha jechuu kanatti gadi waraanuun kuni akka dafee ibiddi keessa seenee bilchaatus taasisaa. Lixiin kunis cadhisee ol bokokee osoo hin bilchaatiin hin hafu jechuudha. Bifa kanaan amma immoo fiddanii suugoo daladdansaa itti dabaltan jechuudha. Egaa akkasitti irra diriirsitanii kaatanii daqiiqaa muraasa furuunii keessa galchitanii maaliif furuunii keessa gara jalaatiin itti qabsiiftanii yeroo furuunii galchitanii lixiin kun akka dursee bilchaatu kunoo bifa kanaan erga galchitanii kaatanii deebitanii baastanii akkasuma gubbaadhaan lukkuu sanitti dabaltanii jechuudha. Lukkuu miti dhiifamaa jibna mozzarellaa jechuudha. Jibna mozzarellaa itti dabaltanii irra aftanii haala kanaan jechuudha. Lukkuun jidduu keessa taate jechuudha.
ammaltu lukkuu durachi qopheeffattan san fiddanii irra naqxan jechuudha. Bifa kanaani maashaallah yeroo nyaatamu hedduu takka namatti tola. Warroonni nyaata daladdan kan mana keessaniif barbaadan kan mana madaamiitiif barbaadan dalaguu dandeettan jechuudha bifa kanaani. Ammallee deebitanii jibna mozoreellaa itti dabaltan jechuudha. Jibna mozoreellaan kun bakka tokko tokkotti jibnat foormaat jedhama. Shunkurtii irra daladdartan jechuudha. Shunkurtii qal'istanii cirtanii anama meeshaa hunda yeroo dalagu san isinittiin argisiisne dalaguma irratti takka takkaan isin argisiisaa jechuudha. Meeshaa itti dabalee hundaayyuu isiniif dubbadheetiin jira. Wanti keessaa fi yoo jiraate koomentii jalannaa barreessa. Bifa kanaan shunkurtii itti dabaltanii achi kaatanii qaaraa qorraa jechuudha. Qaaraa qorraallee akkuma shunkurtii sanii qaqal'istanii baastan jechuudha. Hayyee hordoftoota kiyyaa dhumarratti ammoo zayituuna itti dabaltan jechuudha. Zayituuniin tun akkanatti jaayiza taatee dhufti. Isinillee garaa isii keessaa baastanii itti fayyadamuu ni dandeettanii, garuu gaaruramaan jirti jechuudha. Akkanuma bitama. Kana fakkaataa eega bifa kanaan meeshaa hundammoo itti daladdartanii kaatanii jibna mozoreellaa gubbaadhaan itti dabaltan jechuudha. Fiddanii furunii keessa galchitan jechuudha bifa kanaani. Furunii ammoo gara jalaatiin xiqqoo sii bilchaatee jira. Amma jalaaf gubbaadhaan itti qabsiistan jechuudha. Darajaa 180 fayyadamuu dandeettanii 150 fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kunoo kana fakkaataa bifa kanaan bilchaatee bahee jira maashaallah. Amma immoo akkamitti akka dhiyeessanii muree isinitti agarsiisa. Maal akka fakkaatu nama faana tura. Hayyee kana fakkaata kunoo bifa kanaan baheetiin jira. Jala isaatiin illee hedduu takka diimaadha maashaallah. Wow, maashaallah kana fakkaata. Viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii qaba. Subscribe, like, comment gaarii gochuun dagatina. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nyaata fayyaa isiniif haa ta'u, nuufis haa ta'u.